Sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa Jimaataa galgal sa'aatii 2 akka haaq sa'aatii 3 meetira baandii 1925 31 irratti Waashingtan DC irraa dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqaba. Dubartoonni sooraalee keessan keessummeessarraa guyyaan kamisaa bitootessi 23 bara 2017 qophii VOA afaan oromootiin raadiyoonii fi televezyiinii naayil saatiin Waashingtan DC teessoo mootummaa Ameerikaa irraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna. Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan mootummaan Itiyoophiyaa moobaayilii intarneetii moobaayilii yeroo dheeraadhaaf jechuun baatiileedhaaf qabamee ture amma gad lakkisamuusaa beeksisee jira. Oduu keessaa tokko. Oduu himaan paartii Andinet ka ture obbo Haftaamuu Ayyaalaw ganna lamaan manidhaa Finfinneetti hidhame keessatti manidhaa sun keessa maal akka nam tolchan maal isirraa akka ga'e akka jechisaatti waan hedduu jedhe Siiriyaan biyya loli ganna 6 nama 100,000 hedduurra fixee miliyoona hedduurra baqachiise ammallee faldha'umaa jiran Itiyoophiyaan eegee manneen nyaataa dhugaatiitii fi fulaa namni itti gobbatu keessa sigaaraa xuuxuun hin eeyyamuu jettee labsite asitti seerri sun agamitti deemuu jira. Waan arsanii qopheessinu keessaa tokko qophiin fayyaallee qophii har'aa keessa tokko jechuun oduu tasaana namoo. Namni kaleessa waajjira paarlaamaa Biriteen cinatti haleellaa geggeesse nama Kaalid Masuud jedhamu ta'uu adda baafachuusaa poolisiin London beeksisee jira. Kan dhaloonni isaa biyya Biriteen ta'e namni umriin 52 Kaalid Masuud ammaan durallee meeshaalee haleellaa qabatee argamuu dabalatee yakkawwan hedduudhaan adabamuudhaan poolisii biratti beekama. Isa dhumaa bara 2003 aaduu qabatee argamuu isaatiin adabame. Ta'us garuu Masuud haleellaa shororkeessummaa tokkotti illee agammaatti hin himatamne ture. Muummittiin ministeeraa biyyattii Teresaa Meey haleellaa kana ilaalchisuudhaan ibsa paarlaamaa biyyattiif kennaniin namichi haleellaa kaleessa geggeesse waa'ee finxaalessummaa isaatiif shakki jirurraa kan ka'e yeroo tokko dhaabbata basaasaa biyyattiitiin qoratamee ture jedhanii turan. Ministeerri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tillerson biyya isaanii akka gareen Islaamik Isteet Siiriyaa fi Iraaq keessaa guutummaatti barbadaa'u kafeetu ta'uu dubbatanii jiru. Mariin araaraa silaa ka Siiriyaa jaarsummaa tokkummaa mootummootatiin geggeessamu marsaa 5ffaan jechuudha. Jenevaatti jalqabamuu isaa dura walgayii waltaatota farra Islaamik Isteet as Waashingtan DC keessatti waamanii irratti kana dubbatan Tillerson. Gabaasaa Zilaatkaa Hook soraatu dhiyeessa. Siiriyaan tunin achiin waraana achiin araara. Siiriyaan biyyittii Eeshiyaa gam dhiyaatunin ganni ja'asitti waraana hamaa keessa jirti. Warra mootummaa gargalchuu fedhuu fi mootummaa takkaan waladhuu jira. Lole kunin ganni ja'a keessatti nam 100,000 hedduu fixe miliyoona hedduu baqachiise. Warri waraanee jidduun marfamee baqachuu dadhabilleen hedduu jira. Addunyaan faldha'umaa fi jirtuu dandeetti. Gam siyaasaallee taanaan nama waan akka akkaatiin itti jira. Torban dabre keessa milishooti mootummaa Siiriyaatiin waladhani lol guddaa ganna furu keessa lolanii hin beekne jedhaniini daarii Damaasqaas hedduu fudhatan. Waraanii mootummaalleen milishoota islaamummaa tana da'oo keessatti waraanii Ameerikaan qarqaarte ittiin duultu milishoota ISIS Siiriyaa gama kaaba dhiyaa keessa naannoo Raaqaa keessatti lole. Gamkaaniin ammoo ministeerii haajaa alaa Ameerikaa Rex Tillerson gamtaa duula ISIS duulan irratti qarqaarsi kalee maalirratti mari'achuu akka danda'ani kalee Waashingtan DC irratti taa'etti dubbate. While a more defined course of action in Syria is still coming together, I can say the United States will Akkan increase jedha our akki Siiriyaa keessatti hojjannu eegarumaa akka dansaa keessaa diidasameetiin dubbatama. Wanni mirkana Yuunaayitid Isteet ISIS fi Alqaayidaa muddite akka namni qarqaarsa argate baqataan qa'uu fi dacha'uu danda'u in hojjettee jedha. Akka jechaa Tillersonitti hojiin guddoon ammaan ta'an Siiriyaatti itti jirani ISIS humna dhowwanii uummata jireenyi itti hammaate jireenyi isaa wayyeessu. Lol Siiriyaan ISIS fi Alqaayidaa waladhuu jirtu irratti biyyittii cuftii yaadmataa ofii qabdi. Raashiyaan mootummaa Siiriyaa qarqaarte. Iraan Tarkii fi biyyooti ollaa sunilleen fal araara gam siyaasa biyyi isaaniitiin laallataniin namu mala dhahuutti jira.
Manni maree Yuunaayitid Isteets keessatti dura ta'an koree tika nagaa akkaataan eegaminitti odeeffannoon kennan ka duraanuu walfalmiif adda addummaa siyaasaa babal'isee ture waa'ee Raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteets keessa seenuuf dhiisuu ilaalchisee xurree yaaddoo yookaan immoo rifaatuu uumee jira. Wanni ani dubbise na jeeqe pireezidaantichas jeequutu irra ture ka jedhan dura ta'an koree basaasaa kan mana maree Yuunaayitid Isteets Deevin Nuuns yeroo pireezidaant Tiraamp filannoodhaaf dorgomaa turanitti haasawaa qondaalota filannoo Mr. Tiraamp gidduutti geggeessame ka dhaabbata basaasaatiin sirnaan waraabamee ture ilaalchisuudhaan kan isaan kana dubbatan akkaataa duraan ta'e hin beekneen akkaataa duraan hin baratamiin odeeffannoo kana pireezidaant Tiraampitti himuu isaaniillee beeksisanii jiran. Pireezidaantichiif gurmuun isaanii ka ce'umsa pireezidaantummaa gabaasaa basaasaa kan gara Waayit Haawusitti geessame keessatti kana galchanii jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Haasaan aanga'ootaa kun waa'ee Raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteets keessa ka bara 2016 keessatti dhiibbaa gochuu fi tarii duulaa pireezidaant Tiraamp waliin hidhata kan qabu ta'uudha baate iyyuu odeeffannoo sirnaan waraabame ta'eyyuu akkaataan aanga'oonni basaasaa odeeffannoo sanatti qabatanii turan kan yaaddoo isaanitti uume ta'uu dubbatanii jiran. Itiyoo telekoom kabaatilee hedduudhaaf addaan citee ture tajaajila intarneetii moobaayilii guyyaa 2 dura deebisee jalqabuusaa beeksisee jira. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti fulbaana 23 irraa jalqabee aga sadaasa 20 randeebiyaa fulbaana 25 irraa jalqabee aga sadaasa 23tti bara 2009 jechuudha kanneen tajaajila kanatti fayyadaman herregatti hin fayyadamin hafan akka itti fayyadamuu danda'anitti sirna diriirsuu isaallee dubbatee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo Hamaa Tujubeetu dhiyeessa. Itiyoo telekoom ibsa gaazexeessotaaf kenneen Itiyoophiyaa keessaa baatii fulbaana darbe dhumarraa qabee jechuun yeroo labsiin yeroo hatattamaa labsamee qabee tajaajilli daataa intarneetii addaan cituusaa beeksise. Innaa sanattis maamiltoonni daataa yeroo sana fayyadamaan turre deebisanii akka itti fayyadaman yeroo itti fayyadamasaas dheeressuufi beeksiseera. Aangawaa Itiyoo telekoom kataan obbo Abduraahim Ahmed tajaajilli kun yoom akka gadhiisame raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tajaajilli kun eengaddaa qabee hojiirra ooleera fulbaana 25 hanga sadaasa 23tti daataa ittiin fayyadamne deebisanii fayyadamuu danda'u jedhan. Kunis ka beekamu maamiltoonni kun meeqa akka ta'an waan beekamaniif jedhaniiru. Dhuunfaadhaanis ergaan SMS ni ergamaaf kanas baruuf mallattoo urjii 804 mallattoo lakkoobsaa yookaan riqichaatti yoo bu'an meeqa akka irratti hafeef baruu danda'u jedhaniiru. Maamiltoonni tajaajila maallaqa baasnee bitanne hin arganne jedhanis Itiyoo telekoom ni keessummeessaa jedhu. Maamiltoota fayyadamaniif hin fayyadamnillee adda baafnee jirraa jedhan obbo Abduraahim. Kanarra darbee immoo maamilli komee qabuuf daataa kootti fayyadamuu hin dandeenye jedhu iyyatasaa Itiyoo telekoom dhaqee dhiyeeffachuu akka danda'ullee beeksisaniiru. Ministiriin ittisaa Itiyoophiyaa obbo Siiraaj Fageessaa torbee ibsa gaazexeessotaaf kennaniin labsii yeroo hatattamaa sana keessa seerawwan jiran hedduun kaafamuu ibsuun isaanii ni yaadatama. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abbootiin seeraa kan mana murtii yakkalaalcha sadarkaa addunyaa ICC ittaana pireezidaantiin Koongoo duraanii dur ennaa yakkalaalamaa turanitti ragabaatotaaf mattaa yookaan immoo gunaa kennan jedhamuudhaan himannaa irratti dhiyaateef dabalataan hidhaa waggaa tokkoof maallaqa 324,000 akka baasan adabanii jiran. Gurmuun abukaatolee seeraa Mr. Bemba 4 irrattis akkasuma adabbiin muramee jira. Baatii onkoloolessa dabree keessa ragaalee ofirraa ittisaa 14 dhiyeeffataniif mattaa kennuu yookaan immoo dhiibbaa itti gochuudhaaf kan isaan himataman. Gochaalee ajjeechaa humnaan gudeeddiif saaminsaa dabalatee yakkawwan farra namoomaa humnoonni isaa bara 2002-2003 biyyoolaa sanaa Riippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti raawwataniif yakkamanii adabbii hidhaa waggoota 18 jala kan isaan jiran ittaanaan pireezidaantiin Koongoo duraanii kun. Waldaan fannoo diimaa kan sadarkaa addunyaa biyyoota gaanfa Afrikaa 3 fi Yemen keessatti beela lubbuu miliyoona hedduu fixu malu oolchuudhaaf yeroo nafe baatiilee 3 hanga 4 qofa ta'uu dubbata.
ka biyya Switzerland keessa maadhiffate waldaan gargaarsa namoomaa kun Somaaliyaa, Yemen, Sudaan Kibbaatiif Naayijeeriyaa kaabaa bahaa keessatti balaa hamaa dhufaa jiru kana oolchuudhaaf atattamaan tarkaanfii fudhachuun murteessaa akka ta'e dubbata. Waldaan Fannoo Diimaatti Daayirektarri deemsa hojii Dominic Stillhart haala sana innaa ibsan akkana jedhan. This is not business as usual. 20 million people facing starvation. Haalli kun waan akka duraanii waan baratame miti. Kanneen miliyoona 20 ta'an beelaaf saaxilamuun wanna yeroo kaan guyyaa guyyaatti nu mudatu miti. Kanaaf amma daddafnee tarkaanfii fudhachuu qabna. Yoo amma daddafnee tarkaanfii fudhanne keessumaa Somaaliyaa fi Yemen keessatti beela dhufuu malu kana hambisuu ni dandeenya. Dhaabbattoonni sadarkaa addunyaaf arjoomtonni haala bara 2011 Somaaliyaa keessatti mudaterraa barnoota argachuu qaban ka jedhan Stillhart bara sana beela Somaaliyaa keessatti dhaqqabe daddafanii dura dhaabbachuu hanqachuurraa kan hafe namoonni 200,000 fi 60,000 ta'an dhumuu isaanii dubbatu.